Jirra jirtu hordoftoota chaanala kanaa warroonni chaanala kanaaf haarawaa taasisan sabskiraayib godhuun maatii kennataa isin jenna. Yeroo darbee seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti urtuulee bulchiinsa gadaa irratti waa isin biraan ga'iitiin ture. Har'a immoo waa'ee caffee waliigalaa haasofna. Gurmuu yookiin konfedereeshiniin bulchiinsa sirna gadaa keessatti caffeen naannoo akka bulchiinsa gosaatti yoo dalagu caffeen waliigalaa dhimma siyaasaaf amantii Oromoo irratti gahee olaanaa qaba jedha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti caffeen waliigalaa yookiin odaan iddoo seerri itti tumamu seerri caffee naannoleef madduu fi abbootiin gadaa itti muudamanidha. Seenaa Oromoo keessatti caffeen waliigalaa hanga jaarraa 13ffaatti tajaajila odaa nabee yoo ta'u odaa nabee dura wirtuun siyaasaaf amantii eessa akka ta'e sirriitti hin beekamne jedha kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti. Sababoota dhiibbaa amantii fi siyaasaa jaarraa 13ffaa keessatti kallattii adda addaan itti aggaamameef caffeen waliigalaa odaa nabee irraa gara odaa roobaatti darbes booda madda walaabuutti akka jijjiirame seenaan ragaa baha. Jaarraa 13ffaa hanga jaarraa 14ffaa addatti yeroo dhiibbaan hammaatee fi yeroo cinna gadaa yoo jedhamu qorattoonni immoo bara faca'insaa yookiin addaan bahiinsa Booranaaf Bareentuu jedhaniiti kan isaan ibsanii. Barri sun yeroo itti dhiibbaan baay'atee Oromoonis qabsoof jecha konfedereeshinii Booranaaf Bareentuu uummate ta'uudha kitaaba keessatti barraa'eeti kan jiru. Ragaaleen tokko tokko akka ibsanitti bara ajjeefamuu qaalluu oodituu yookiin odaa nabee irraa kaasee hanga haaromsa gadaa madda walaabuutti Oromoo gara kaabaa biratti bara 1415 cinni gadaa itti akka fuufeedha jechuudha. Godaansi bifa haarawaan bara 1450moota keessa bara luba Gadayyoo Galgaloo bifa addaan haaromeellee akka ture dubbatama. Kanaaf yoo xiqqaate walakkeessa jaarraa 15ffaa yeroo haaromsa gadaa irraa eegalee madda walaabuu caffee waliigalaa ta'uun isaa hubachuun hin ulfaatu. Kunis bara gadaa Gadayyoo Galgaloo 1456 hanga 1464 waliin akka wal simatudha. Caffee yookiin gumii jechuun caffee jecha ammaan paarlamaa jechuu yoo ta'u ga'een isaa inni guddaan seera tumuu fi murtii geggeessuudha. Caffeen iddoo banaaf ta'e bakka koorri adda addaa itti geggeeffamudha jechuudha. Koorri guutummaa Oromoo yookiin Zaapaan Oromoo Assemble madda walaabuu yoo ta'u caffeen achitti wal gahaa tures caffee Oromoo yookiin Oromoo Parliament jedhama jechuudha. Akka kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'ee akka jirutti. Kanaafuu caffeen iddoo gumii sirna gadaati. Iddoo seerri tumamee itti labsamuu fi ifa ta'uudha. Asaamaroon maalummaa caffee yookiin gumii sirna gadaa waliin wal qabsiisee hiika gahaa kennee jira. Caffeen iddoo korri biyyaalessaa waggaa 88tiin seera tumuu fi yookiin fooyyessuuf akkasumas murtii olaanaa itti geggeessuudha jechuudha. Caffeen waliigalaa kunis moodela yookiin fakkaattii bulchiinsa konfedereeshinii gadaa naannoleeti. Akka afoolaa fi ragaa barreeffamaatti iddoon isaa hin beekamin malee bu'uura heera gadaa kan lafa kaa'e caffee waliigalaa jedhama. Heerri Oromoo durii namoota 5 akka yayyabame himama. Isaanis yaayyaa 5 abbootii seera boruu biloo gaallee annoo maannee leeqaa jaarsoo goloo gobbuu fi baabboo gaalessaa akka jedhamanii jechuudha. Ga'een tokkoon isaanii yoo beekamuu baates yaayyaan 5 seerota namaa bineensaa lafaaf dhahaa yeroo akka yayyaban dubbatama. Abbootiin seeraa kunniin akka waliigalaatti seera bu'uura sirna gadaa kan wixineessanidha. Sirna gadaa keessatti jechi aadaaf seera jedhu hiika guddaa qaba jedha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti jechuudha. Aadaan namoota miseensa aadaa hawaasichaa ta'an kamiifuu ifa yoo ta'u seerri garuu namoota dhimmichatti dhihaatan biratti beekama. Aadaan barsiifata haala jireenyaa ta'e mallattoo eenyummaa fi tokkummaa saba tokkooti. Seerri garuu qajeelfama seera waaqarraa maddee ta'e innis nama asaasa waaqaa dhaga'uun akka ummataaf ifa ta'e amanama. Maddi seera hundaa waaqa jedhamees amanama. Karaa biraatiin dhugaan ganama madda seera Oromootis jedhama. Kunis seera hin dabne hin cabne haqummaaf dhugaa irratti kan hundaa'edhas jedhama. Qorattoonni dhugaa ganamaa seera uumamaa waliin wal fakkeessu. Egaa caffeen waliigalaas seera waalta'aa wixineessuu yoo ta'u sunis konfedereeshinii sirna wal fakkaatuun akka bulan godha. Seeronni yeroo baay'ee wixineeffamaa turanis seera hawaasummaa, siyaasaa, diinagdee, amantaaf kan kana fakkaatan akka ta'edha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti akka barraa'etti. Maalummaa seera Oromoo ilaalchisee Maammada San akka armaan gadii kanatti kan ibse yoo ta'u akka heeraatti seerri caffee Oromoo seera eebbaa, seera biyyaa, seera bultii birmaduu, seera yakkaaf seera balleessaa of keessatti hammata. Seerri biyyaa kan bu'uuraati. Innis sirna gadaa keessatti seerota hawaasummaa, siyaasaaf amantii dabalata. Seerri biyyaa konfedereeshinoota hunda biratti tokkodha. Wal fakkaachuus qaba. Seerri biyyaa
dirqamootaaf ga'ee namni dhuunfaa hawaasa Oromoo keessatti qabu of keessatti hammata. Kana malees seerri aangoo fi itti gaafatamummaa abbootii gadaa, labsii seeraa, hooggansa amantii, seera ulfinna ardaa jilaaf kan kana fakkaatan qaama seera biyyaati. Dabalataanis seerri biyyaa seerota dambii seera tumuu raawwachiisuu murtii kennuuf turtii aangoo abbootii seeraa irratti ibsa gahaa kenna. Seerri biyyaa miseensi tokko sadarkaa gadaa keessa lufee akka sadarkaa adda addaa keessatti mirgaaf dirqama bahatu to'ata. Seerri biyyaa sirna muudaaf abbaa muudaaf seera qaba. Fakkeenyaaf abbaan muudaa qulqulluu yookiin nama safuu akka ta'u dirqisiisa. Seerri biyyaa seera amantiif siyaasaa adda baasuun aangoon siyaasaaf amantii wal madaaluun akka hojjetu godha. Seerri caffee Oromoo seerota dirqisiisu yookiin adabu of keessatti qaba. Adabbii yakka yookiin dhimma hawaasummaa hanga gorsuu irraa hanga murtii du'aan adabsiisuu danda'a jedha. Seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti waa'ee caffee waliigalaa kan barreeffame. Akka sadarkaa isaatti adabbiin dhiifama gaafachuu, gumaa kanfaluu, abaaramuu, dirra ajjeesuu, biyyarraa ari'amuu, rukutamuu yookiin ajjeefamuu ta'uu danda'as jedhama. Akkuma walitti ibsame maddi walaabuu caffee waliigalaa iddoo gumiin guutummaa Oromoo itti gaggeeffamu seerri caffee Oromoo itti tumamudha. Kana malees maddi walaabuu lafa muudaati. Bakka abbootiin gadaa itti filataman beekamtii itti argataniif qaalluun itti eebbifamuudhas jedhama. Dabalataan maddi walaabuu iddoo itti kakaan yookiin waadaan Oromoo ganamaa itti mirkanaa'edha jedhama. Kakaan Oromoo hanga ammaa waadaa guddicha jedhamee yaadatama. Innis yeroo dheeraaf tokkummaan Oromoo gidduu akka jiraatu godheera. Kaayyoon kakaasuun Oromoon akka Oromoo hin ajjeesne, tokkummaan gosoota Oromoo gidduu jiraatee Oromoon fedhii waliiniif akka hojjetan godheera. Seera tokkoof abboomamuun miira tokkummaaf nageenya fiduura darbee sabni tokko eenyummaa wal fakkaatu akka qabaatu godheera. Yeroo itti kakaan Oromoo raawwatame yoo beekuun ulfaataa ta'es bara hundeeffama seera caffee Oromoo ta'uun isaa akka hin oolle himama. Sunis tokkummaa Oromoo jaarraa 15ffaa hanga xumura jaarraa 19ffaa sirna gadaa fi eenyummaa wal fakkaatu akka qabaatan godheera. Kakaan Oromoo diinummaa yookiin ajjeechaa Oromoo gidduutti raawwatamu ni dhoorka. Kakaan kun har'allee Oromoo Booranaaf Gujii akkasumallee gosoota Oromoo biroo biratti akka seera caffee Oromoo yookiin sirna gadaatti beekama. Hordoftoota keenya kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti waa'ee caffee waliigalaa isin biraan gahaa jira. Hundeeffama bulchiinsa konfedereeshinii booda hariiroon caffeen naannoo caffee waliigala madda walaabuu waliin qabu addaan citeera jechuu miti. Gumiin gadaa konfedereeshinotaa fi caffee waliigalaa waliin hojjetu. Caffee waliigalaa olaantummaa caffee naannoleetiif seera tumaa murtii raawwata. Abbootii gadaa mirkaneessa. Hojiin caffee waliigalaa inni ijoon dhimma jajjaboo akka waraanaaf nageenya heeraaf seera murtii kan kana fakkaatan keessummeessa. Dhimmoonni hawaasummaaf siyaasaa sadarkaa caffee konfedereeshinii irratti furmaata dhabe caffee waliigalaa irratti murtii argata. Kanaaf waggaa 8 konfedereeshinoonni bakka bu'oota ofiitiin gumii Oromoo waliigalaa yookiin paan Oromoo kongirensii irratti hirmaatu. Dhimma qabatanii dhaqaniif furmaata argatu. Seera haaraa tumameef dhaamsa qomoo ofiif fuudhanii caffee naannootiin ga'u. Haa ta'u malee akka odeeffannoo afaaniitti caffeen naannoo seerota caffee waliigala kallattiin otoo hojiirra hin oolchin irratti mari'atee haala naannoo waliin wal simsiisa. Kun immoo caffee waliigalaaf abboomamuu dhabuu otoo hin ta'in bulchiinsa sirna gadaa haala naannoo ofii waliin wal simsiisuuf yaadameeti jedhama. Hordoftoota keenya seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti waa'ee caffee waliigalaa isin biraan geenneera. Yeroo itti aanu immoo sirna gadaa fi seera tumaa isin biraan geenna. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuun maatii kenna ta'a. Horaa bulaa deebanaa.